Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama gabistani daawwattoota takeen ammas deebnee dhufnee jirra. Naga keessanii jirtanii fayyaa nuti alhamdulillah jirra galata rabbii. Akkuma baratame gaafilee Friday vlogii, Ramadan Friday vlogii fi Friday vlogii darban jala nagaafatamaa turan hunda isaanii deebisaa ture. So haddas gaafii nagaafatame isinii deebisuuf qabadhee dhufee jira. I think distii kana na fakkaata yookiin immoo maashina kana akkamitti akka itti hojjetan wallaalee so naagarsiisii jedhamee gaafatamee jira. Carraa qabeettiidha. Sirraa hojjechuu waan barbaadeef asumaan akkamii akka itti hojjetan garsiisa. Sanuma keessa immoo karaa salphaa fi easy ta'een yeroo osoo namatti fudhatiin rooza haala salphaan hojjetan illee share isinii godhan afaan turaa like share subscribe godha. Ramadaan isin bira maal fakkaata? Rabbiin nurraa haa qeebalu. Guyyaan haganumaa dabru gahee kanaaf ka as biratti akkuma argaa jirtanii isa jalqabaa shugurtii cicciree jira, garliikii cicciree jira as biratti. So kun immoo timaatimiidha jechuudha. Wantoota barbaachisan rice fruitii, rice vegetable fi akkasuma kaarotii wanuma kamiinuu hin qopheessaa ni hojjenna. Like share subscribe gochuun afaan turaa obboleettii kan koo distiin ati jettu shoorbaadhaan nagaafatte garuu waa kamiinuu itti hojjechuu hin dandeetta. Kaameraa assisee si garsiisa hundi isaanii maqaa qabanii waan hojjetu san akkamitti akka hojjetu agarsiisa. Yoo argaa jiraatteef hordofuu hin dandeessa jechuudha. Akkasii daawwattoota kan koo hanga xumuraan afaan tura. Bismillah. Jalqaba. Qadaan isaa salphaadha. Kabanuudhaaf already jalqaba qadaadamaa fakkeenyaaf akkanatti yoo jiraate doorstee hin batta already banamee qadaadhaa kuni. So kanatu keessa jira. Ani kana yeroo hedduu keessaa baasee qorsii ofitti guddisu jedhee waan yaaduuf baasee kunoo akkuma argaa jirtan kana itti gannaqa waan qopheeffadhisan jechuudha. Timaatimii dura qopheesses asuma itti gannaqa jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtu kun firuutii raayizaatii so isallee fideetuma itti naqa. Hunda kaarotii daakkamaa. Egaa daawwattoota kan koo akkuma argaa jirtanii irdii itti godhee ture kalariin jesta akkana bareeduuf irdii fi qunda barbaree yeroo itti godhu isin agarsiisne dhiifama. Achumaan akkuma argitan barbaree daakkamaa ta'ee kan keessaa nama gubu jiru raayizii akka namatti toluu fi itti naqee ashaboo itti naqee jira. Akkuma agartan kunis qeemamii raayizaatii qeemamii kana itti godhee hedduu urgeessaa namatti tola. Achi booda kororimaa xiqqoo itti godheen jira. Namu ka ooyilaa asitti ooyila itti godhaa jira. Akkuma argaa jirtanii baay'ee fakkaataa jirtu ol dheersee qadhisee waan qicceef itti waan guddisee isinii fakkaata. Sana booda ka hedduu waliin dhahuu qabna. Yeroo an waliin dhahu halluun isaanii akkatti bareedu arganii hedduu takka bareedaa. Yoo barbaadan isin waan mana keessan jiru waan kamiinuu barbaadan foon hedduun keessan ni beeytanii keessa namoonni biyya ormaa jirtan harki caalu ni beeytanii egaa gaafatamee isiif isin deebisa jechuurraan hojjedhe viidiyoo kana akkuma argaa jirtan ka odohuma bishaan waan ta'e ittiin dabalini raayizii itti naqee jechuudha. Raayizii itti naqee sana boodallee deebinee hedduu takka waliin dhoofna maaliif soosiiwwan mana qimamiiwwan achi keessa galan ashaboo ooyilaa hundi isaanii ruuzaan akka wal fudhatan itti galchina. Obboleettii kan koo as bira wanti siif himuu barbaade tokko ani just ruuza hojjedhe malee shoorbaallee hojjechuu barbaadde. Ana fakkeenyaaf shoorba like kan foonii kana firuutii uumamaa adda addaa kaarotii maal kanneen kan qabuun yeroo hojjedhu just ka qibxe shoorba normaalii san odoontaan isaanii hojjedhu suuppii fayyadamaa jechuudha. Irra barruun kan kiyyaaf kan kee garagara ta'e hin beeku. Isa suuf ka jedhu san kilikirra yoo goote innuu sii bilcheessaa jechuudha. Akkuma saayizii midhaan kan kee hojjetatu yookiin immoo shoorbaa kan keetii fakkeenyaaf ani ruuza kana saanii bishaan itti naqeen san gartee jirta. Bishaan ruuza itti naqee ka'ee sahan lama ruuza naqeeti bishaan immoo sahanii lamaa fi walakkaa godhee jechuudha. Maaliif xiqqoo rool dabarsee akka bilchaatu kun ruuza shoorbaa kan kee yoo ta'e immoo like mattaruu qabda bishaan itti naqitu sanii fi wanticha bilcheessitu san hanga tokko bishaan xiqqoo irra caalchisuu qabda jechuudha. Wanti gidduu bantee ilaaltu takka waan hin jirreef hin bilchaatu isaa kan beeytu dhumarra inni eega geessee booda waan ta'eef
saniif jechaati akkas gochuu qabda akkuma argaa jirtu of jedha eegaa anitti sakka eegesse booda as biratti maqaalee nyaata adda addaa dardaree jira soo kaan irra kaa'e maali rice ka jedhu kilik irra godhee kunoo soup ka jedhu jira surprise meat stew ka jedhu ni jira bean ka jedhu jira waa hedduu nyaata warroonni adii hedduun fayyadaman asirratti argita jechuudha anama yeroo shorbaa foonii hojjedhu meat stew sanin fayyadamaa suupi like waan akka soosii uumama kannii hojjechuu feete isa suupi ka jedhu san fayyadamta hunda isaatu waan ofii kan keetii hojjetatu san fayyadamta jechuudha cancel kan jedhu sun xumurarra yeroo geessite kan cuftu keep warm jedha still o isaatti fufee jira jechuudha boleeti kan ko asin wanti halluu diimtuu tuni akkana ol bahuu qabdi ati nyaanni ati qopheessite sun gahee beekuuf isin diimtuun tun yeroo ol baate anamma irraachi fagaadhee like enfaalooti yookiin immoo hafuurri achi keessaa bahu o isun qaama keessa xiqqee badaa waan ta'eef irraa fagaattee meeshaa dheeraadhaan anamma maammasiyaa fayyadamee irraa waan akka kuno argitee qadaada fakkaatu tana ol qabu qabdaa jechuudha shi gurraattii sana booda akkasitti inni ukkaamamee jiru sun achiin bahaa jechuu aarri isaa kuno argitee fuuraa qaba furkaa jira sorry sumi waliin edit godhaa jira sagaleen jalaa yoo sin jeeqe daawwattoota kan koo hedduun keessan ni beektan jedhee akka nama tokkooti ibsaa jira waan beeytanii fi kanaaf hurki isaan isinitti mul'ata isin diimtuun tun gad deebi'uu qabdi xumuramuu isaa yookiin immoo gahuu isaa beekuuf asiin kun kan argitu laastika fuuraa yookiin immoo bishaan gara alaatti gad yaa'u akka lafatti hin jinne of keessa qubatu yeroo kiliin guutu ati keessaa baastee jissita kanaaf amma ani diimtuu sunrise ni gahuu isaa yookiin immoo hurki waan dhaabate jiruuf akkuma ati argitu maammasaadhaan gad deebisee keessatti buqqisee jechuudha isi yoo gad hin deebisini siif hin buqqa'u kanaaf maashaallah tabaarakallah akkuma argaa jirtu rice ni koo kan ajaa'ibaa ture hedduu takka namatti tolaa ilaalii kunoo akkanatti gahee so shorbas ta'e waan kamiinu ittollee tujee beeka baay'ee yaani itto allichaa jechuudha dinnichaa foon waliin kan ta'e kan ajaa'ibaa hojjeta ani waan kamiinu itti hojjedhuuf eeggannuma si barbaachisa malee waan biraa waan nama sodaachisu hin jiru yeroo isaa eeguudha haala malee guddistee yookiin immoo guuttee itti hojjechuu dhabuudha malee waan biraa rakkina takka yoo hin qabu kanaaf kun akkuma argaa jirtu ruuza hedduu bareedaa ta'e tokko hojjetee jira ani meeshaa hanga barbaadu irraa qannasee kaan immoo firiija kaahaa akkanatti meeshaa naqee firiija kaahaa jechuudha hey silent wal qabatee xumuramee jira hanga qophii biraatiin walitti deebinu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh